Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota chaanaala keenya bakkuma jirtanitti nagaa fi rahmanni Rabbii isin wajjin haa jiraatu jecha guyyaa har'aan tana hadiisa gabaabduu takka waliin ilaalla. Rasuulli Rabbii sallallahu alayhi wa sallam akkana jedhan: guyyaa qiyaamaa aduun hamma taakkuu takkaa namatti gadi dhiyaattee ilma namaa gara malee gubuun dafqi isaa lafa keessaa dhundhuma 70 gadi seenee sana booda ol deebi'a. Hamma dilii yookaan zambii isaatiin akka nama garba bishaanii keessa dhaabatu gariin dafqi isaa hamma koomee, gariin hamma jilbaa, gariin ammoo hamma mudhii, gariin ammoo hamma morma, gariin ammoo dafqi isaa kun qaama isaa guutuu liqimsa jedhan sallallahu alayhi wa sallam. Guyyaa hamaa gaaddisa arshii malee gaaddisni tokko hin jirre kan Rabbiin namoota 7 gaaddisa arshii jalatti isaaniif gaaddiseessa jedhan sallallahu alayhi wa sallam. Tokkoffaadha, nama 2 kan Rabbiif jecha diinii irratti wal jaalatee osuma wal jaalatuu gargar bahe jedhan. Lammaffaadha, nama sadaqaa dhoksee hamma wanti mirgi isaa kennitu bitaan isaa hin beeknetti Rabbiif jecha nahaa arganiin qalbii isaa keessaa hin qabaannin saddaqatu jedhan. Sadaffaadha, nama tokko kan kophaa isaa taa'ee Rabbii isaa osoo zakkaru ijji isaa sodaa Rabbiitiin imimmaan dhangalaafte jedhan. Arfaffaadha, nama intalli baay'ee bareeddu akka inni wajjin rafu gaafattee ani Rabbii koon sodaadha jedhe haraama dalaguu irraa lubbuu isaa of qabe jedhan. Shanaffaadha, nama yeroo hundaa lubbuun isaa masjidatti rarraatu kan yeroo hundaa masjidatti salaatu jedhan yookaan masjidatti salaatuuf jaallatu jedhan. Jahaffaadha, duree islaamaa kan walqixxummaa muslimootaa hoogganu jedhan. Torbaffaadha, dargaggeessa xiqqeenya irraa eegalee ibaadaa Rabbii irratti guddate jedhan sallallahu alayhi wa sallam. Kabajamtoota hordoftoota chaanaala keenyaa viidiyoon guyyaa har'aa kanuma fakkaata. Chaanaala keenya subscribe nuuf godhaa, akkasumallee viidiyoo yoo jaalattan immoo like share nuuf gochuu hin dagatinaa. Yaada qabdan immoo komentii jalatti nuuf barreessaa isiniin jenna. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.